ሰማችሁ ሀቢባ ቤት ያወራነው ግን የሚሰማኝ የለም። አብረን ነው የምንኖረው ማለት በሷ አካውንት ነው ብሩ የሚቀመጠው እና ኢትዮጵያ ሲሄድ ብሩን ለመውሰድ ነው እኔ በቃ እንትን የፈለኩት። አብረን የሷን ብር የኔን ብር አንድ ላይ ነው የሚኖረው። አንድ ቤት ነው የምንበላ፣ አንድ አልጋ ላይ ነው የምንተኛው። እና እኔ መጀመሪያ እኔ የሆነች በመኪና አደጋ እግሯ እንትን ያላት ሴት አለች፣ እሷ ጋር ነው እኔ እሷን ማጥፋት እሷን ቴክ እያደረኩኝ ነማ ጃለዳ ማለ ከነ ሁንዳዩን አማኒና ዱጋ ረቢ ዱባቹዳ ዱጋን ስንት ነማ tokko jaaladha garuu guutumaan guututti nama san ofitti gattaniin amaninaa jechuudha. Ashama harka fuune kabajamtootaaf daawwattootaaf hordoftoota keenya nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafa jirtan isiniif haa baay'atu. Anis obboleettiin koo chaan nagaa fayyaa kootidha. Eegaa har'ammoo viidiyoo addaati kuni nagarra kunis hin jira. Ijoollee keenya viidiyoo nan isiniif fidu anaafis barumsa ta'a. Ofii kiyyaafis barumsa gurguddaa irraa argachaara. Isinis akka barumsa irraa argattaniif isinii qoodaara. Keessattuu viidiyoo afaan Amaaraatiin hojjetan Oromootti hiikee kan isinii hojjedhu akka irraa fayyadamtaniif ijoolleen afaan Oromoo hin dandeenye jechuudha. Na obboleettiin teenya asitti bo'aa jirtu jechuudha. Isheen tuni intala jechuma isheeti, fira isheeti jechuudha. Mana tokko keessa hojjetu, mana tokko keessatti nyaatu, mana tokko keessatti wajjin akka barbaadan ta'u manni hojii isaanii mana tokko kan hojjetan Dubaay Imaaraatii keessatti jechuudha. Amma immoo maal godhanire akkaawuntii tokko irratti maallaqa galfatu. Mee gowwummaan kana daani jira edaa. Inna as keessatti of ilaalaa ijoollee waan akkanaa hojjechaa jirtan as keessatti of ilaaltanii gizeedhaan akka deebitan. Inna akka isheen tuni akkaawuntii ishee goddanyaa wajjin hojjetanii tan isheen akkaawuntumaan qaba jettee akkaawuntii isheetii irratti hojjetti galchuu jechuudha. Waan hojjetan akkaawuntuma tokko irratti galchuu. Amma isheen jalqabaa sun dura galte jechuudha. Dura galtee gara biyya ofii jechuudha. Amma isheen lammataa tun immoo maal gootee boodarraa kaatee galte. Maaliif galuun ishii maallaqa akkaawuntii irratti galfachaa baate? Maatii isheetitti hin ergine, maatiin ishee jalaan nyaanne, namni ishee jalaan nyaanne, maallaqni ishee akkaawuntii guutee jira waan ta'eef dhattee maallaqa akkaawuntii guutuu san baafachuu deemtee jechuudha. Gaafa achi dhattu ragaa qabda maallaqa natti kennuu jettee ni kaadde. Dhagaa gudii ni kaadde. Sirriidha ragaan qabdu akkaawuntii maallaqa ishiidhaa kennu yoo liqeessitu namni ishee argeen jiru firmaan tokko hin jiru maallaqa kana akkanumatti ol amananiitu akkanumatti walii kennanii kaadde jechuudha. Amma obboleettiin ta'e jedhu waggaa afur biyya ormaa hojjedhee gaafa zeeroo galu kan maallaqa miti kan na boochise jette. Maallaqa osoo hin taane kan na boochise akkamittiin akkan hojjedhee fideedha. Maalan akka hojjedhe hojii mana madaamii hojii as xallisan of danda'ee hojjedhe. Gaafan maallaqa kana dhabummoo maaltu natti dhaga'ama? Akkam taatare jaalattee akkaawuntii irra galchite kaa. Ijoollumti mana madaamii kuni dhugaa rabbi tokko dhugaa sirma sammuun qabanii sammuun sirman hojjetu. Ijoolleen amma isinitti ni malaala. Hiriyyaan tiyya takka jechuudha. Biyya Arabaa kana yeroo hojjettu maal goote ilma eechuma isheetitti jechuudha. Ilma eechuma isheetitti maallaqa asitti hojjechaa baate ergatte jechuudha. Ergatte maallaqa waggaa 3 ilma eechuma isheet irratti ergachaa baate maatii ishee amanuu dadhaba jechuudha. Inna gaafa sii galtee maallaqa san fudhachuu galtu maallaqan arginee surma maallaqa natti argitee hin beektu jedheen. Kun dhirsaan nyaatama, kun firaan nyaatama, kun maatiin nyaatama. Keenyuma kana maal goona ishiinu? Nuti maaluma goona yoom of barra har'umarraa jalqabaate ijoolleen dogongoraa jirtan ijoolleen maallaqa keessa kun nama amanamaadha fira kiyya jettanii amantanii ijoolleen kun ebaluu kiyya jettanii amantanii maallaqa irratti ergitanii nu ol kaa jettan tokkoffaa rakkoo warra biyyaa maal dhaseetanii maallaqa ittiin hojjennee itti deebisna jedhanii maallaqa ati biirtee ergitu san fuudhu isaan balleessuuf osoo hin taane ittiin hojjechuuf garuu gizee hojii jalqaban hojii sun kan kasaarsee hawaa ta'e maallaqni sun harkaa bada. Booddee bakka deebi'anii fuudhanis ni kaffalan hin qabanii jechuudha. Yoo dandeechan akkaawuntii mataa keessanii yoo baafattanii dhuftan akkaawuntii mataa keessanitti ergadhaa. Yoo immoo heerumtanii dhuftanis immoo abbaan manaa keessa sun lafa kan bitu yoo ta'e maqaa abbaa manaa keessatiinis lafa bitaa isiniin jedhee isiniin gorsan yoo danda'e maqaa isaatii fi maqaa keessanii jechuudha. Akkasumas immoo ijoollee baay'een kaaddamaa jiru jechuudha. Ijoolleen hedduun
dhirsaanis kaaddamaa jiru. Maatiidhaanis hedduun immoo amma obboleettiin teenya akka maal jette koomentii kiyya jalatti jechuudha yeroo darbee ani jette waggaa 5 biyya arabaa hojjedhe waggaa 5 kana guutuu yookaan hiriyyaa yookaan jaalallee yookaan abbaa manaa kootii miti kan ergaa ture. Haadhaaf abbaa kootii irratti kan ergachaa ture. Maallaqa waggaa 5 haatiif abbaan kiyyaa mucuk godhanii jalaa balleessanii gaafa aniti galeetoo maallaqa naa baasaa jedhee gaafadhu yoom ol kaayinuun jettee ittiin akka barbaadan ta'anuun jette malee maallaqa yoom nuti ergitee ol kaayinuun jette maallaqni akka baankiin jiru naan jedhanii akkasittan dhabee jette. Dhugaa yoon koomentii dubbisu bar sirriitti miimaannaa qaba jechuudha. Edaa kana baatu jira kana hundatu jira. Hadha nuti gola ormaa keessatti waa meeqa hojjenna guyyaa tokko keessatti waa meeqa hojjechaa oolla guyyaan tokko akkamta kan wal kana beektu sa'aatii yaarbii kee sa'aatii aganaati yaarbii sa'aatiin kun maa deemee dafeen galgalaa hin jenna akka sa'aatiin nu jalaan deemu hojii mana ormaa nu jalaan deemu gubanne akkana keessa yoo maallaqni keenya nu jalaa badu meeqa gubanna mana ormaatitti gubachaa baane asitti asii gallee gaafa gubanne cinqatii irratti cinqatii jechuudha maraatu jedha santu dhufa jechuudha kana maallaqa keessa zimjettanii nama argitan amantanii irratti gadi na'ina jechuudha ni galee birriin seexana nama akka malee jaalataniif addas hin baasti nama akka malee jaalataniin birriin addas hin kutti ijoollee baay'eetu balaa birriitiif balaa maallaqaatiif nama jaalatan dhabaa jiru jechuudha yoo dandeechan ofuma keechanii qabadhaa yookaan immoo maqaa keechaniin lafa seera qabeessa lafa kaarta pilaanii qabu kan seerri beeku kan karaan irra hin baane bitadhaa jechuudha. Biyya ormaatti umurii qofa lakkoofsisina. Umurii qofa lakkoofsistanii maallaqa keechan achiin gaafa nyaattamtan boodanii maraattu jechuudha. Maraatuun kan marraan dhufa bakka biraatiin dhufu maraatuun. Ni galee kanaaf maafan biyya ormaa jira. Maafan gola ormaatitti jira maafa shanti beetii namaa dhiqaa jira jennellee yoo namni nuun lolullee dhabame hilliinaan keenya nuun loluu qaba sammuun keenya nuun loluu qaba waa hundatu nu eeggata waa baay'eetu nu eeggata yeroo gabaabaa keessatti gola madaamii keessa hojjetanii ba'uun dirqama nu barbaachisa jechuudha akkasiis niin jedha hordoftoota kiyya amma tiktook irratti dhuftee baatee boocha tiktookiin firdi beetii miti tiktookiin maallaqa san amma fakkeenyaaf itti himattee yookaan dhaqxee kaasaste ani hin argine naaf hin argine jechuun mirga qabdi. Minaalbaata kompiitara ittiin erganis jechuuf immoo maallaqa kana bakka tokkotti ergaa turan kompiitara keessa iyyuu ba'uu hin danda'u kiyya jechuu dandeechi. Ijoolleen keessatti oolabantanii kanti mana tokko keessa hojjettanii akkaawuntii tokko irratti ergitan kara tokkoon ergitanii sirriitti kana eeggadha of eeggannu godhadha. Ijoolleen immoo gara biraatti ergitaniiti kaaddamtanii kompiitarri hin baasa jechuudha birri isin ergaa baatasan. Haala saniin maallaqa keechan argachuu ni dandeechu bilxoomaa jechuudha maallaqa keechan dhabne jettaniin dhiisina seeraan gaafadha seerri immoo kompiitara keessa galee maallaqa isin ergaa baatasan maqaa fi risiitii qabaannaan risiitii ittiin ergitan san hin gatinaa risiitiin maallaqa ittiin ergitan sin fayyada jechuudha sirriitti harkatti qabadha gaafa maallaqa san kaaddamtan yookaan waa kaaddamtan risiitii sun ragaa guddaadha kompiitara keessa galee sinii ba'a jechuudha niif galee miti kanaaf risiitii maallaqa ergitan siraatan ol kaawwadha amma inni ol kaawwan ture garuu barumsa guddaan argadhe risiitiif faayidaa guddaa akka qabu obboleettii teenya takka irraa hin baradhe maaliif seetan akkamtiin baradhe seetan abbaa manaa isheetitti maallaqa ergaa baate erga maallaqa ergitee abbaan manaa ishee maallaqa saniin lafa bitee mana ana jedhe ijaaree horii bitee waa hedduu qabeenya adda addaa hojjetee eege garuu hin eenne maal godhe dubartii biraa fuudhe qabeenya sanitti gaafa ishiin galteetoo qabeenya kiyyattan gala yoo jettu mana ishee san keessa dubartii biraatitu jira gizee kana ishiin maallaqa isheetti dhabde fuudhe jedhanii namoonni ittonni jedhani garuu ishiin maal goote mana seeraa dhatte jechuudha mana seeraa dhatte seeraan gaafattee jennaan manni seeraa risiitii biyya sanitti maallaqa ergaa baate as kenni jedhaniini risiitii of harkaa qabdi turte yoo risiitii sanii gara kompiitaraa galchanii maallaqni ishiin ergaa baate hundi ba'ee herreeggame jechuudha isaan immoo maal jedhan maal hojjettee mana kana bitte akkamta akka hojjettee mana kana bituu dandeechee fi akkamta akka hojjettee qabeenya kana horuu dandeesse as fidi jedhaniin yeroo san immoo maalan hojjedha jedha hin jiru jechuudha haala kanaan qabeenya ishii guutumaan guututti abbaa manaa ishee kaadee qabeenya isheetti haadha manaa biraa fuudhesan keessaa ari'anii kan ishii godhanii seerri maqaa isheetti jijjiiree fi akkasitti qabeenya ishee dhuunfattee jechuudha. Kanaaf
risiitii ittiin ergitan san hin gatinaa jechuudha. Risiitii faayidaa guddaa qaba. Maallaqa isin ergitan hunduu koompitara keessa jira waan ta'eef jechuudha. Iniif gala immoo nama amantaniitum jettanii nama argitanitti maallaqa keessan hin erginaa. Gubaan mana madaamii isinitti gizee maallaqa ergitan gubaan ibiddi mana madaamii kan akkamta akka ji'a tokko guuttan sun ija keessan dhufuu qaba jechuudha. Gaafa ji'a guuttanii too maallaqni harka keessan ga'e eenyufan erga jettanii karoorsinaa. Dhuguma isinitti hima akkas isiniin jedha. Ani viidiyoo kiyyammoo asumarraan goolabaa turtiin wajjin gootaniif goof ulfaadhaa galatoomaa jecha hanga viidiyoo biraatii walitti deemte turtii gaarii isiniif haa ta'u. Bye bye.